Ayega egaan daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaallatamoo keessaafuu hiriira mormii kan kaleessarraa jalqabee arrantanaas bifa garaagaraatiin guutuu Oromiyaa keessatti bifa jijjiirratee guutuu Oromiyaa keessatti dhohee iddoolee garaagaraa hanga godinarraa hanga aanaatti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabatee iddoo keessaafuu fincilli kun dura jalqaberraa kan keessa jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'e toora bilbilaa irratti argama Fuad Amin yookiin Shekh Bareento nama Jaamanidha magaalaa Finfinneerraa toora bilbilaa irratti argama meega sujuudaan garsaa isin dabarsina hello assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akkam nagaa fayyaadha Fuad وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم الرافتن ميديان مرافق أيها دام سخينا كبجة تورا بالبلادتي نوركم خيتيف قدوفني سيجارة فنا مي قبل ما نجا حالي رو أما بيتي تاني خيستي كيف ما جرو مال فكاتا خيسافو با هيريري أما أنتنا خليس الرجال كبي هنگا أراتي بفايجرته هيريري روهجرا كان جل كبي خيسافو مقالة فين الرق مجال كبتي غوتو أوروميا خيست هيريري خون روهجرا هيريري خون سببان هيريري خون اتلو دن ديف أكا جراتا مقالة فين تقطي مي أتي مال جتتي أدم غلطوما وري ميديا مورا فوق دوران درسي غلطوما نسنجا جراكنا ناكن ندف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مكانك يا فؤاد أمين يوخان شيخ بارينتو بكما حالي غافي غرتي سنغافتن ميديان مرافق حالي أورميا كيس ديمو مالي كان جدو دغمتي حالي أورميا كيس ديما جرو جوتا هنگا غرتي هوغنسي دكتور أبي رتبه في أما جدو كايرون قاما قلبي دانو من أورمو غوتون تايتي ساوان جتن دغيفچا ايغا داوچادا جرا حالي خون وني سان را ايغا توري murtiiwwan siyaasaa gurguddoo akka isaan dabarsan teenyee eegaa turre egaa ilaa haga ammaatti jechuudha. Murtiiwwan gurguddoon siyaasaadhaa tan dabruu qabdu gannee nuti irraa eegaa turre osoonii fi hin murteeffamin takkaa osoonii hin dubbatamin faallaan murtiiwwan sanii qabxiin takka nutti argamaa dhufte. Maali isin sayyoo jennee eegaan gorra bahaniif as gidduu uummanni Oromoo wanni isaan barbaadan wanni nuti jalqabarraa eegallee ilaan gaammaa barbaannu gaafiin teenyee takka qofa. Takkittiin magaalaan guddoon Finfinneedhaatii fi Oromiyaan guutuun bilisa bahudha. Biyya maqaa keenyaan lafti teenya biyya teenya irratti abbaa taane magaalaan teenya guddittiin Oromiyaadhaa magaalaa Finfinneeti bilisummaan teenya bikka gabrummaan teenya irraa eegalamte irraayi. Gabrummaan teenya Finfinnee irraa jalqabamte. Finfinneen eega qabamtee Oromoon guutuun gabrummaa jala galti. Finfinneen hanga harka Oromootti hin deebinetti bilisummaan Oromoodhaa hin mirkanooytu manni Oromoo guutuun waan amanuuf yeroo kananii fi mootummaa tanaaf teenyee eegaa turre jechuudha. Odoo jennu haala gartee uummanni Oromoo guutuun bal'aan isaanirraa eegaa ture san lakkisanii tarkaanfii faallaa uummata Oromoodhaatti guyyaa kaleessaa lafa Oromiyaa keessa achis galii kun kondominiyeem duraan seeraan ala ijaarame. Yoom kondominiyeem kanaaf daangaa magaalaa Finfinneedhaa murteessan jennee odoo eegaa jirru guyyaa kaleedhaa wanni gartee hin barbaachifne gatta'anii kondominiyeem san alagaadhaaf raabsamee jechuudha nama keenya akka soogiddaa keessa facaasanii. Burqaan rakkoo kanaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee TV itti aansee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa. Maaliif yoo jettan naannoo kana miidiyaaleen adda addaa dhaqanii irra deemanii miidiyaan mootummaa haa ta'u miidiyaaleen uummata Oromoodhaa miidiyaaleen beekamaan akka OMN yeroo hedduun irra deddeebi'anii rakkoo naannoo san jirtu waggaa dheeraadhaaf miidhaa isaan irra ture hunda ibsaa turan. Osoo rakkoon kun akkana deemaa jiru lafa magaalaa keessaa achi bahanii saaminsaan dhayitee uummata Oromoo gubbarratti ijaaramtee miidhaan hamtuun osoo uummata sanarra jirtu dura isaaniif mana kana kenninaa jedhanii nama bikkatti jiraatu qabuutu iddoon jireenyaa hin jirtu wanni jiraatan hin jirtu wanni nyaatan hin jirtu loon isaanii dhabame qonniti isaanii dhabamte rakkoo hamtuu keessa osoo jiranii isaaniif mana irree mana gogaa akkam godhan manni sambira kuti manni lafa isaanii irratti manni kun dhufee kan ijaarame eegaa lafa isaanii irra ijaarame namni mana kana hiruu haqa qabu isaanii malee abbaa tokkollee nama biraatii miti. Kanaaf osoo waan kana dhimma keessa hin galchin mootummaan naannoo Oromiyaa kaatee uummata kanaaf kan falmin kan uummata kanaaf hin dubbatin lafti kun naannoo Oromiyaa jalatti deebitee
mootummaa naannoo Oromiyaatiin abbaa lafaatiin jechuudha abbaa lafaatiin abbootii lafaatiif ilmaan Oromootiif hiramuudhaa ture jechuudha. Jiraataa naannoo saniitiif akkaataa isaan san itti kunuunfaman akkaataa isaan san ittiin jiraatan akkaataa isaan san jireenya isaan ittiin jijjiiramu qalbiin isaan cabtee qaamni isaan miidhamee dhiigni isaan miidhamee dhukkubni addaa hundi isaan irra galee rakkoo hamtuu akkasii jiran. Osoo rakkoo isaanii saniif furmaata mootummaan naannoo Oromiyaa ol kaatee gala deemtee dhaabbattee hoggaa Finfinneen tarkaanfii kana fudhachuu kaatu dura dhaabbachuu dhabdee mootummaan Oromiyaa cal jetti. Adeemsi kun isin hin baasu dhaabbadhaa osoo niif jettuu aktivistoonni Oromoodhaa osoo uummanni Oromoo hundinuu waataa jiru dirree baanii waan kana labsanii ixaa baasan. Ilmaan Oromootiif hiruu aanaa isaanumaaf hiruu aanaa isaaniif hiruun fiddee ummanni amma naannoo san jiru yooniif akkam baay'atee warri abbootii lafa tana qabu nama 100 yookaan fakkeenyaaf ilmaan isaaniitii hojii yoo nama 200 nama 8 ga'an namni mana kana galu nama kuma meeqa san keessa namni Oromoodhaa meeqa ta'uu deema. Buqqaatii ummata kana caalaa buqqaasu daran ummata biraa fidanii as qubsiisu jechuudha. Lafa tana guutuu dabarsanii kennu jechuudha. Isii tanaatu fincila kanaa dhoowuudhaaf sababa ta'e. Kun dhiiguma Oromootu ganna qamaa Finfinneen amma nuti gaafin uummanni Oromoo gaafatu. Kondominiyeem kuyyeedhaatii miti. Magaalaan Finfinneedhaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Hanga siyoonni uummanni Oromoo barbaadu jiru. Ayega galatoomii Shekh Bareento magaalaa Finfinneerraa mee gamanumaan dhaamseeti qabdu haala yeroo ammaa tanaan wal qabatee keessaafuu fincila mormii kan ammaan tana dho'e kanaan wal qabatee dhaamsi hawaasa keenya hawaasa Oromootii fi akkasuma guutuu biyyattii keessa kan jiran jechuudha qeeroodhaafis dabalatee dhaamseeti qabdu mee gamanumaan carraasee kanneetiin jira. Dhumarratti dhaamsi mootummaa naannoo Oromiyaatiif bulchiinsa mootummaa bulchiinsa magaalaa kaantibaa magaalaa Finfinneetiif dhaamu aangoo tana nuti isinii kana baay'ee isin jaalachaa turre hamilee teenya nu cabsuun garuu fuuldura akka ol dhaabbannu nu godhuu irratti nu kakaasuun hedduu dogongora wanni takka illee kan sodaattan bitaa fi mirgatti kan eegdan hin jirtu yoonii fi siyaasaa biraa keessatti goona ka jechuun isin keessa jiraatu taate. Siyaasaan beeraa sana haafuu addee isaa ol qabaa bilisummaa waan adiidha malee gurraattii dhoo isaadhaaf diddiibaa barbaaduu miti. Bilisummaan teenya dirreen nu labsamuu qabdi. Namoota bilisummaa gahaa argachuudha qaba biyyattii keessatti. Sabni kamiyyuu bilisummaa mataasaa argachuu qaba. Bilisummaa teenya saba biraatii hojii wal qabsiisuudhaan rakkoo biraatii hojii wal qabsiisuudhaan mataa qaqqabannee nu oofaa takka illee nu hin jirtu. Tun magaalaan Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaadhaati. Muri jala dabre. Yoo kana kan goone taate yoo kana kan jenne taate diddiibaa gootanii warra ollaa sodaachuudhaan mataa kan qaqqabatan taate bilisummaan hin dhiyaattu isinii fi magaalaa Finfinnees waliin bilisoomsinaa jala muraa beekaadhaan jaan obbolummaa magariisaatii fi takkalaa uumaatiinis. Yooniif waan kana jala muranii magaalaa Finfinneedhaa magaalaa Dirree Daawwadhaa magaalaa Harar magaalota isaan fakkaatan hundaa'u akkasuma magaalaa Jijjigaa magaalaa hedduudhaa jira magaalaa dirqiidhaan afran qolloorraas guutuu muramte guututti. Dirree baanii magaalaalee irraa fuudhamte seera tokkoon alatti jechuudha. Wanni akkasii saniifuu guddoon kan isin gaafachaa jiru yoonii fi mataan deebi'e qaamni kan bakka dhaquun qabu jenneeti. Kanaaf magaalaan Finfinneedhaa wanni qabsoo goonee fi lubbuun dhiigaa bara 150 guutuutti dhangala'aa turte magaalaa tana waan ta'eef jala muraa. Namni maqaa isin kaasu hin jiru namni isin waa takka godhu hin jiru yoo isin kakkaan dhiiftan taate nagayaas hin feenu jireenyaas hin feenu bilisummaaf magaalaan Finfinneedhaa dhiiga kan dhangalaafneeti. Isin agarsiifna. Gee. Ayega galatoomii Shekh Bareento keessaafuu yeroo teetillee fudhattee gaa tola biratti argamtee gaafi deebisaan wajjin godhuu keetiif haala yeroo marratti guddinee si galatoomfannaa nageetti siin jenna. Ayega daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamoo gaa oduun ammaaf qabnu gaa haga takkaa kan nu bira ga'e hammanumaa oduu biraatiin hamma walitti jaalutti gara kiyyaan xumureetiin jira yeroo biraa hanga walitti jaalutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.